namoota kurnaan jannataan gammachiifaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko namoota kurnaan iddoo tokkotti isin warra jannataati jedhanii ragaa bahaniif. Namoonni kurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddoo tokkotti isin warra jannataati jedhanii ragaa bahaniif kunniin maqaa ashratul mubashshariina bil janna namoota kurnaan jannataan gammachiifaman jedhamanii beekaman. Isaanis tokkoffaa Abu Bakr as-Siddiq, lammaffaa Umar ibn al-Khattab, sadaffaa Uthman ibn Affan, afraffaa Ali ibn Abi Talib. Namootni afran kunniin khulafaa rasuulaa jedhamanii beekaman. Shanaffaa Zubayr ibn al-Awwam, jahaffaa Talhatu ibn Ubaydillah, torbaffaa Abdurrahman ibn Auf, saddeetaffaa Sa'id ibn Zayd, salgaffaa Sa'd ibn Abi Waqqas, kurnaffaa Abu Ubaydah maqaan isaa Aamir ibn al-Jarrah jedhamee beekama. Namoota kurnaan kanneenii jechuudha. Barnoota kana fakkaatu akkasumas barnoota biroo kan waa'ee xahaaraadhaa, akkaataa salaataa, bakka barnoota islaamummaadhaan wal qabatan hundumaa barachuudhaaf yuutuubii Mujaahid Fillah jedhu kana iddoo subscribe jettu kana kunoo iddoo diimaadhaan amma isinii mare kana tuquudhaan achirratti gadi tuqxanii achi booda mallattoon bilbilaatu yoo isinii dhufte isii gadi tuquudhaan isii gadi tuqxanii achi booda all ka jedhu kanarratti tuqxan. Yoo akkana gootan ergaan nuti gadi dhiifnu barnoonni nuti gadi dhiifnu hunduu kallattiimaan isin bira gahuu nagaan hordofuu dandeessanii. Yoo barnoota kana jaalattan iddoo diimaadhaan amma irra sarare kana tuquudhaan like godhaa. Yoo jaalattan irra nu jajjabeessaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniifillee share godhaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.